mufii kana. Hala. Fakkaatan illee siillee yeroo tokkicha darbatanii bara. Gashiin Anjalaa bu'aa bakka seegesh. Injirti as jala dursa qoyoo jiraattee lakkoofsa tokko barreessitu. Madu jirta ajjala. Yoo jiraattee nama buusnee galchina. Injirtu seenu. Gaayis kooppilinki godha. Mana keessanii. Maqaan seenyu jedhama. Haati manaa keessanii maqaan seenyu jedhama. Yusraa jedhamti. Nasra? Yusraa Ayyee. Yusraa Mahammad jedhamti. Yusraa Mahammad Ayyee. Dhimmicha karaa seera qabeessanii hordofutti jirra. Wanti agammaatti bu'uun itti ta'e tokko hin jiru. Ayyee. Dhimmichi sooshaal miidiyaa irratti deemeetiin abbaan manaa ishillee rakkoo akkanaa geessise maal jedhu. Wanti akkasii tokko hin jiru. Isheen rakkinni tokko hin jiru. Natti himatiin iddoo Bahaar jedhamu san deemanii achi taa'anii waan achi turanii. Halkan keessa natti ho'e jetteetiin qaama dhiqachuuf addeetiin balaan tasaa achitti ishee mudate jechuudha. Kanaaf immoo waa'ee poolisoonni achillee qabatamaa qabanii. Dhimmichi poolisoota achi harkallee ni jira. Borullee immoo iddoo embaasii Itoophiyaa deemnee jechuudha. Wajji guddaan irraa bakka bu'ummaa biraamee illee jennee waajjira poolisii keessatti poolisii Suudi Arabiyaatti illee dabalamee riippoortiin achirra inni barbaada waan ta'eef shayyoon karaa seera qabeessan deemtee karaa seera qabeessan wanti hundi xumuramaa waan ta'eef inni Filipiinsa alhamdulillah jettee ijaarsi akkana jedhanii dhimma tokko irratti dalagamu kun wanti an dubbadhe hin jiru wanti qonna jedhan jiru. Ati immoo dhageettii qabda yoo ta'e dhugaa rabbii karaa wannootiin karaa sooshaal miidiyaa kanaan dhageettii qabda yoo ta'e mubaarak. Akkinaa goo. Mucayyaan tun karaa fuula rabbii deemteerti karaa illee naa ta'u karaa mallee naa ta'u seeraan karaa sirna ta'een hordofaa jira waan ta'eef dhimmichi kun kijiba akka ta'e akka walloo kaadamii jedhamsun akka viidiyoo kanallee kaasu dhimmichi dhimmees ta'u. Kanaaf amma karaa qulqulluu ta'een anillee dhugaa isiin barbaada dhugaa ishee awwaaluun barbaadu jechuudha abbaa manaa ishee waan ta'eef. Kanaaf dhimma kanaa dhimma kijibaati. Karaa sooshaal miidiyaatti faca'aa jiru dhimma kijibaati. Dhimma kijibaati. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf abbaan manaa ishiin bira teessu wallaahi halkanii guyyaa jaa'ee abbaa manaa isaan jajjataa turte ijaartiin kennu jechuudha. Abbaan manaa dhingata gaafa ijeessi dhaqee ijeessi itti bilbichiisu dhugaa rabbii akkanatti taa'ee mana qabaatin warra ijeessitti hafe. Guyyaa roobii itti baddee isheen guyyaa ganyu immoo qarshiin naagalee na bira ga'ee ture. Qarshiin siimoo? Qarshiin ishii na bira ga'ee jira. Qarshiin si guutummaa guutuutti ga'ee jira. Isiin immoo jara madaamii sana jara bira hojjetu sana galateeffataa turte jechuudha. Hojjechuu dandeessaa? Boo'icharra akka jirtu nan beeka dhiifama guddaa ani akkuma asitti miidiyaa sagalee taana
ummanni sinu ko mataa jira maaliif mucayyoo kana madaamina jeeftee alhamdulillah jette kanaaf sagaleen taanee irraa dubbadhaa jennaan nu namni nu ciqeena irraa dubbanne kanaaf Kau sekali ulu kaburan desa? Hello? Sekali itu mereka manjur sekali. Bapakmu agama. Dirkamas jala kasung kabar. Mali dawal. Waalaikumsalam indawalin. Sekali warabarabo. Mana kal ceraya cerita rakyat tu? Mana kabar? Halo? 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 Mahal ko naman ni. Namahan ibo. Namara ka nila dito. Sino mo doon yung chingkama dito? Raji. Namara ka dito. Namara ka rin umanda ben. Halo? Di fama wallahi ga darajir tarambe ka bolese ke nyanu si wangara nu nyate jira mucang kuni manan kabdu mana jara chuete biya bate kasing kasti biya bate biya nama ke satafte dagarini wahid dura ke nyagara nu nyate na rakon ga bu saka mana jar chu malo no bolanin jira garu kasi tudu de dura hakasi adda baba ne khana jenne sini bilbille sinira ni rakon ga bu mana jara cika sunta ne amma ne gaskiya marketing ana mun rage da kokarin da bisa kin da farmira karatu da ya tusa reporting board safety board aye obbolese ko di fama na ko deti atamma